Jira jirtuu daawwattoota hordoftoota keenyaa kun televizyiinii ODN irraa kan isinii darbu qophii gaaddisa dimokiraasiiti. Qophii keenya har'aatiin akkuma kanaan dura haala yeroo bilbiltuu akka ta'e kan Oromiyaa fi lammiilee Oromiyaa laallatan impaayera Itoophiyaa keessatti taateewwan adda addaa ta'an gaanfa Afrikaa akkasumas addunyaa irratti waan ta'an akkuma dhimmoota siyaasaa, nageenyaa, dimokiraasii, misoomaa kan waan waaraa wal qabatee kan dhiyeessaa turre har'as qabannee dhiyaanne irraa akkuma kanii qophiin keenya haala yeroo irrattidha kan inni xiyyeeffatee haasa'u. Nan deebi'a. Andassuu Duulaati. Keessummaa nan qaba. Keessummaa jabaa tokko biyya fagoorraa nan deebi'a. Deebi'eera daawwattoota keenya dhimma kanaasuun har'a dhimma yeroo tibba kanaa wal qabatee wanta balaa ta'uuf deemu yookaan immoo nageenyaa fi nagaa Oromoo kan sodaachisa jedhamu waa'ee dhibeeti. Waa'ee kanarratti hayyuu tokkoon qaba. Beekaa Oromoo tokko. Isaanuu maqaa isaanii naa beeksisu gama Awurooppaarraa. Keessummaa kiyya akkam jirtu? Ayyee dassuu baga nagaa taatee as ONN irratti na affeertee akka waa'ee fayyaa irratti haasawaan na gooteef galanni kee guddaadha. Ulfaadhuun Tole, mee maqaa keessanii fi eessa akka jirtan, maal akka hojjettan, ogummaa keessanillee nu ibsa. Ayyee ani maqaan koo Baaroo Qannoo Dheeressaan jedhama. Kan inni hojjedhu biyya Belgium magaalaa Brussels Irooppii keessa. Hojiin koo immoo hojii ogeessa fayyaati. Ogeessa fayyaa kanaa kan inni irratti specialize godhe akka faranjiitti digestive science and hepatology yeroo jennu kuni waa'ee dhibee garaachi kun garaacha xiqqaa garaacha guddaatu jira afaaniiti amma duubaatti akkasuma immoo firuu irratti gadi fageenyaan qoradhee isuma irrattis amma yuunivarsiitii Brussels keessaa hojjechaa jira. Hospitaala kamii jettu Dr. Baaro? Ani hospitaala ULB jedhama University of Brussels iddoon itti baradheedha. Innis maqaansaa Brookman Hospital jedhama. Achiin hojjedha. Digirii keessanis kan jalqaba specialities kan gootan digirii keessas jalqabaas achumatti barattani biyya Awurooppaatti. Isa jalqabaa ani gara waggaa 14 kan inni baradhe isa waggaa 6 biyya Holland magaalaa Groningen Royal University'ttiin digirii gosa jalqabaa medical doctor ta'ee fudhadhe. Ergasiiti immoo gara Belgium dhufeen University Hospital of Brussels sittini dhukkuba keessoo yookaan internal medicine waggaa 3 isa baradhe. Ergasiisa immoo waggaa 3 ammas dabalee waggaa 6 walii galatti jechaadha. Gadi fageenya waa'ee garaachaa fi tiruu kanarratti qormaata godhee ergasii intensive care jechuun namoota baay'ee dhukkubsatanii ujummoon somba isaanii keessa galuu morma isaanii kana jala uranii kaateetera gashuu onnee keessa lixanii kaateetera sanaan baasuu waan kana immoo keessatti gadi fageenyaan qormaatan godhee walumaa galagaa digirii gosa jalqabaa Hoolaandiitti fudhadhee isa lammaffaa fi isa dhumaa specialization immoo Belgiyeemitti fudhadhee jechaadha. Afaan Dachii fi afaan Faransaayii barattanii hojjetaa jirtu jechuudha. Eeyyee dura gaafan biyya kana dhufe biyya Dachii biyya afaan Neezerlaandii baratanii dubbatanii dhufe achitti afaan isaanii baradheen afaan isaanii baradheen ergasii afaan isaaniis yuunivarsiitii galee hojjedhe. Amma immoo ergan biyya Belgium dhufeeti saallachuu uummata saba sadiitu jira. Saba afaan Dachii dubbatu, afaan Neezerlaandii dubbatu, afaan Fireenchii dubbatu, afaan Jarmanii dubbatutu jira. Ani egaa afaan lachuu nan dubbadha. Afaan Fireenchiis hojjedheen baradheen isaanis amma hojjechaa jira. Afaan Dachiis Neezerlaandis baradheen isaan hojjechaa jira. Afaan lachuudhaan hojjedha jechaadha. Yeroo baay'ee namni keenyi yoggaa biyya alaa kana deemu biyya Ingiliishiin mataan isaa rakkoodha.
uummata biyya kanaa fi afaan haadha abbaa ofii afaan ittiin hiikkataniin alammoo yoo biyya afaan biraa dubbatan irra deeman afaan naannoo sanaa baratanii ittiin hojii jalqabuun rakkisaadha. Ittiin yuunivarsiitii galanii afaan keemistirii, afaan baayoloojii ta'anii baratanii ittiin dhukkubsataa biyya sanaa afaan sanaatiin aadaa sana beekanii sadarkaa ispeeshaalaayizidii ga'uun akkamii baay'een namaa afaan naa galuu dide jedhee wayita paaspoortii illee fudhachuu dadhabu jira waan ta'eef afaan biyyatti godaanee kooluu galtummaatti argatee guyyaa biyya sadaffaa keessatti isin immoo afaan abbaa keessaniitiin ala afaan haadha keessaniitiin ala afaan hiikkattaniin ala afaan neezerlaandisii ittaanee afaan faranjiitiin barattanii uummata sana afaan sanaan tajaajiluun warra rakkisaadha jedhanii qormaata lammummaa paaspoortii fudhachuuf illee rakkisu faana akkamise maayettan. Egaa dhugaadha waan ati kaaste kuni bal'inaan ni jira namoota biyya alaa kanaa anarras wanta ga'eedha. Ani garuu afaan Oromoo, afaan Amaaraa, afaan Ingiliffaa, Neezerlaand, French, afaan Arabaas nan dubbadha. Kun hundigaa tattaaffii makkaataatti abbaan guddatee fi hojjetu jireenyan keessa dabarse dabalata. Fi akkasuma immoo guddinanii keessa dabarsee hojiin dabalateeti. Afaan kana isaan mataan isaanii warri faranjiiyyuu baay'ee dinqisiifatu. Keessatti immoo ani waggaa gabaabaatti biyya faranjii kana dhufee yeroo gabaabaatti afaan akkuma tamma jette inni kaan dubbatee ittiin waa bitachuuf iyyuu rakkataa ani garuu afaan sana baradhee yuunivarsiitii galuu isaan iyyuu dinqisiifatu. Itti dabalee namoonni keenya kan gaafa duran dhufee ani maal barachuu barbaadannaan ani doktera ta'uun barbaada sittiin baradannaan natti kolfani namoonni keenya jechuudha. Namoonni biyya sanaa dhufan kan natti kolfani iyyuu Oromootumti. Oromootumti kan natti kolfani ati nabjootta gurbaanaa. Maaliif kolfu? Inabjootta onneen kaafanichi cimaadha irratti immoo darbitee dokteeraan ta'a yeroo jettu abjuu yaadamne yaadaa jirta. Inna lakkisaan gabaa dhaqeen bitamiti anuma keessa jira. Unuma ta'a jedhee mani unuman godhes immoo waanan jedhe. Biyyatti ogummaa kana barattaniitti moo akkamitti Lakki hin baranne achumatti gaafan biyya kana dhufu biyya Hoolaandii gaafan dhufu tokkoffaa afaanii gaafan barachuu jalqabu maal barachuu barbaadda afaan kun mataansaa gosa lama qaba step 1 and step 2 jedhama step 1 inni ittuma na sadarkaa tokkoffaa sadarkaa lammaffaa sadarkaa tokkoffaa sadarkaa lammaffaan kuni sadarkaan tokkoffaa ittiin ashaboo bitachuu ittiin nyaata nyaachuu itti waan kana godhachuudhuma jechuun afaanuma walii galtee nagaa ol gaafachuudhuma itti oolanii gabaanii galu akkasii inni lammaffaan immoo sadarkaan lammaffaan immoo ittiin kolleejjii yuunivarsiitii galuudha. Isa sana gaafanii duraasaa sana jalqabee maal godhachuu barbaadda maal gootaa jennaan dokteera ta'uun barbaada dokteera ta'uudhaa fi dandeettii barbaachisutu jira naan jedhanii kun kan naan jedhani gaa Royal University of Groninganitti iddootti afaaniif baratamu ennaan maal barbaachisa ennaan tokkoffaa hundee qabaachuu qabda jedhan mathematics, herrega, physics, chemistry, biology, basic natural science warra ta'an hundee isaa qabaachuu qabda yaa jarana kana ani nan nyaadhaa beekurra darbee nan nyaadhaa jennaanii ati mucaan kun waan keessa jiru waan dubbatu hin beeknu meedhanii dura qormaata naa kennanii qormaata sana mathematics, biology, chemistry, physics sanaa kenninaan akkuma jedhe ammas isas nyaadhee malliqimsee irra darbee afaanuma isaaniitiin afaan isaaniin naa kennanii isa sana irra darbee ni ergasii erga kana darbitee jirta ta'eetii waggaa tokko dandeettii kee ilaaluu barbaannaa preparation jechuun qophii yuunivarsiitiidhaaf ta'u isa ilaaluu qabnaa waggaa tokko afaanichas jabeessitee isa kanasii waggaa tokkotti fufuu qabdaa tarii isa amma kana busaxaa ta'uu malaa yookaan immoo akkasuma itti darbite lakkoon qabu jedhe nan hojjedhaan jedhee waggaa tokko preparation keessatti yookaan qophaa'ina waggaa jalqaba qophaa'ina sanarratti isas hojjedhee afaanuma isaaniidhaan baradhee isaanuma wajjin taa'een ijoollee isaanii xixiqqoo yeroo san umuriidhaan isaan nan caala isaanuma gidduu taa'een baradhee isa sanaanis gaafan fixu yuunivarsiitii Dutch yuunivarsiitii sanan galee
tuqaa gaariidhaan hin galeessin jechuuf. Tole, daawwattoota keenya keessumaa keenya hayyuu Oromoo fi sabboonaa Oromoo Dr. Baaroo Qannoo baay'een keessan ni beektu. Sabaa himaalee irrattis dhimma Oromoo gadi ba'ee leellisee quuqama Oromoof qabu agarsiisuu irrattis barruudhaanis haa ta'u dubbachuudhaan. Hayyuun kun kan hin kaasee fi baay'een keessan ni beektu warra hin beekneedhaaf sadarkaa kana ga'uun hin danda'ama. Biyyaa bahanii kooluu galtummaa qofa otoo hin taane hayyuu ta'uunis beekaa ta'anii uf jiraachisanii saba ofiis ooluu ni danda'ama fakkeenya ta'a jechuudhumaaf akka seensaatti kan Dr. Baaroo kaase. Dr. Baaroo gaa amma kanaa sun waa'ee Oromooti. Oromoon Oromiyaa keessa jiru haala adda addaa keessa jira. Rakkina hawaasummaa, dinagdee, siyaasaa, nageenyaa qaba. Mee kan siyaasaa fi kan dinagdee fi kan kaanii guyyaa biraatti deebina har'a hin qabnu qophiin keenya yeroon isaa gabaabaadha. Waa'eedhuma fayyaa irratti mari'anna ogummaa keessanii. Isin waan hundaallee yoo ogummaa kana qabaattan illee garuu har'aaf kan nuu ta'u guyyaa biraa walitti deebina. Isa kaanitti kan siyaasaa, kan dinagdee, dimokiraasii boodatti deebina. Waa'ee fayyaatti har'a taasoo. Isin namoota hedduudha barsiistuu, nama hedduu faana tajaajilaa ooltu, hojjechaa ooltu, fayyisaa ooltu. Yaadaaf qorqarbiin garuu biyya jiraachuun keessan dirqamuudha. Gama fayyaatiin rakkoon Oromiyaa keessa jiru har'a maayindi akkasiin quba qabdanitti akka nama sabboonaa tokkoo fi hayyuu tokkoo dhimma sabasaa yeroo hundumaa quuqama qabaatutti dhimma fayyaa fi nageenyaan laalchisee rakkinni Oromiyaa keessa jiru maalidha jettanii hubattu. Booda immoo itti galla ogummaa sanatti. Hayyee waan ati mana gaafatte rakkinni Oromiyaa keessa jiru maal fakkaata jettee akkuma walii galatti na gaafatte walumaa galatti dhugaadha akkati jettee biyyarraa fagoo jirra. Qaamaa qalbiin garuu yeroo hundumaayyuu yeroo rafnus yeroo kaanus yeroo hojjennus yeroo deemnus ummata keenya bira biyya keenya saba keenya bira jira. Kana hundammoo waan keessatti dhalanneef wanta rakkoo hundas hubannee argineef waan ammas immoo waan sabi sun keessa jiruuf yeroo hundumaa sammuu keenyatti akka haphee qabatee jira. Isa kana egaa yeroo hundaa'ee ilaalu rakkoon tokkoffaan uummati keenya argaa jiru walii keessa jiru akkuma walii galatti jeequmsi naannoo sana keessatti naannoo gaanfa Afrikaa sana keessaaf akkasuma biyya Oromoon jiraatan sana keessatti ta'aa jiru yeroo ammaa kana jeequmsatu jira. Jeequmsa adda addaa lolarraan kan ka'e ni jira naannoo Oromoo, naannoo Amaaraa, naannoo Tigraay akkuma walii galaatti ni jira. Inni lammaffaan guddaan waa'ee fayyaati. Waa'ee fayyaa namaati. Inni sadaffaan beela. Inni afuraffaan hiyyummaadha. Akkasuma immoo haalli qilleensaa jijjiiramaati. Waan akkasiidha. Kanaafi ani akka waliigalaatti kan baay'ee yeroo baay'ee na dhukkubsee na aarsu beekumsa asitti argadhe kanaafi dandeettiin asitti argadhe kana utuu lubbuun koo hin darbin maal godhee darbuun danda'a saba kanaaf? Maal buuseen darbuu danda'a? Tarii beekaa barsiisee yuunivarsiitii biyya keessa jiruuf biyya addanaa jiru biyya faranjii jiru kana ol qabsiisee beekaa baay'isee tarii kiliinika adda addaa banee achirratti tajaajiltoota adda addaa ittiin gargaarsi argamu babal'atu uummati kun itti hafuura baafatu hiyyee sooressa qofa utuu hin taane hiyyees itti gargaaramu kana uumuu nan danda'a jedheen yeroo hundumaa of gaafadha. Wanti fayyaa kunis immoo baay'ee natti dhaga'ama siin jechuufi gabaabaadha. Tole, fayyaa ta'a Dr. Baaroo akkuma dura jedhe isa kaanitti guyyaa biraatti deebina. Dhimma ogummaa keessanii isinillee kan baay'ee na yaaddessaa fi otoon uummata koo qaamaan biratti argamee beekumsa koo fi humna kootiin gargaaruu qabu hanqachuu koo kan jettanii akka baay'ee si yaaddessu kan ibsitan waa'ee dhimma fayyaa irratti taasofna. Achumaan illee waan ta'uu qabullee nuu akeektu silaa otoo akkas ta'ees immoo kan jedhus nuu keessu dhuma irratti. Amma erga kaafnee Oromiyaan kun amma tibba birraa seeneera. Tibba birraa kana qofatoo hin taane ganna darbillee waggaa lamaan kanallee uummata keenya baay'ee kan rakkisaa jiru dhimma nagaa wal dabalatee jechuudha. Dhimma lola Oromiyaa keessa deemuun cinaa beelaan cinaa Oromiyaa godina
22 keessaa 16 keessa kan jiru amma biiroon fayyaa Oromiyaa kan beeksise godina 16 keessa kan jiran dhibee guddaan dhibee busaati. Silaa akka aadaatti kan baratame bookeen busaa yeroo gannaaf hin jiru jedhamaa ture. Amma Oromiyaa bakka hedduu keessattuu giddugala kanaaf dhiya Oromiyaa godinoota jiran sana gannuma kana dhibeen jira nama baay'ee dhumaa jira. Godina Wallaggaa Bahaa, Horroo Guduruu Wallaggaa keessa ganna kana namoonni du'aniiru. Sababa bookee busaatiin. Kanaaf busaan dhibee guddaa rakkoo guddaa har'a Oromoon keessa jiranidha. Birraa kana keessa immoo bokkaan caamaa waan deemuuf bokkaan ganna roobe immoo kuufamee bakka adda addaatti yookaan gommaa keessa yookaan bo'oo keessa yookaan balbala dhufii wayyaatti miiccatanii bishaan kuufame yoo ta'e achi keessa tolorti bookeen jettu isin. Kanaaf birraa kana dhibee guddaa yaaddoo guddaa jira waan ta'eef isin affeeruu barbaade. Dhibee busaa Oromiyaa keessatti babal'ataa jira. Maaliif babal'ataa jedhu boodatti deebina? Mee dhibee busaan maalinni akkamitti darbaa? Ittisin isaa mallattoon isaa maalii fi ittisa isaatti nu dhuftu mee doktor? Itti aanee dhibee baay'ee guddaa kan ta'e immoo boodatti deebina lammaffaa irra jiru. Hayyee ulfaadhu keessatti tuqaati tuqxe waa'ee busaa kana ilaalchisee utuuni mata duree dhukkuba kanaa akkamitti daddarbaa isa jettu kanaa fi maaltu immoo jira ragaa waan jettu kana kun ittiin darbin dura waa'ee kanarratti yeroo baatii 4-5 darban kana tokkoffaa yuunivarsiitii Madaddana keessatti baradhu irratti hiriyoota yookaan immoo warra wajjiniin hojjennu dokteerota akka kootii kanaa infekshiyoolojii yookaan warra dhukkuba daddarbaa irratti hojjetan kanaa dubbiseen ture danuma yuunivarsiitii hojjedhu isaaniin mariisisee ummati koo dhumaa jira. Qorichi hin jiru inni jirus immoo ol ga'uu hin dandeenye jedhee yeroo oraanfaa namoota naannoo beegii qondaalaatti faa dhumachaa jiran kana argee baay'ee garaana nyaate asii mariisisee waan adda addaa godhee ergasiis gara Awurooppaan paarlaamantii kana deemee isaanii wajjinis danuma magaalaa biraatti iddoon jiraadhu kana jiraatu isaanis namoota tokko tokko wajjin haasa'ee jennaan maallaan jedhanii diteelii isaa keessan galu wanti gabaabaa maallaan jedhanii nama tokkoof yoo qurxummii kennite qurxummii sana nyaatee si eeggata garuu yoo akka itti inni qurxummii sana qabatee nyaatu goote immoo bara baraan jiraata ittiin of gargaara. Rakkoon achi Itiyoophiyaadhaa fi naannoo Afrikaa sana keessa jiru dubbii atamma nu gaafachaa jirtu kun yookaan jettu nuu galaa saba keef dirmachuu fi akka dhukkubsachuun kee garuu dubbiin kun har'as yoo bade borisin deebi'a kana hundee ilaalcha barbaachisaa kan jedhudha. Sakana gaa maal akka ta'e maal akka hojjetamaa jiru boodatti deebina garuu gaaffii atamma kallattiin na gaafatte kanatti dhufuudhaa fi mee yoo dandee waan achitti dhiyeesse tokko waan hin qopheesse isaanii wajjin haasa'e tokkon sitti argisiisa akka namaaf illee ta'utti waan kana ilaalchisee PowerPoint wayii tokko kan warra faranjoota kanaaf dhiyeesse nan qaba isa argisiisu naayyan ta'e. Isa kana ilaalchisee waa'ee dhukkuba busaa kanaa tokkoffaa waan jara sana wajjin haasa'e qormaata Itiyoophiyaa keessatti godhame keessatti naannoo Oromiyaa Wallaggaa keessatti waa'ee dhumaatii namaa kana ilaalchisee qormaata iddoo itti ogeessonni saayintistoonni addunyaa waa'ee dhimma fayyaa ilaalchisu irratti ilaalan irratti maxxanfamee kan jiru namoota Itiyoophiyaadhaan kan barreeffame kan qoratame kan immoo mootummaa naannoo Oromiyaadhaan kan deeggarame Adaamaatti barruulee 3 sii kaasee ergasii waan daddarbaa sana irratti sii darba maal jedha achirratti nama miliyoona 500,000 walakkaa miliyoonaa ol ta'utu keezii busee kanaanii tuqamee ture shakkamee ture jedha isaan keessaa 7,000 Oromiyaa keessatti Oromiyaa keessatti naannoo Oromiyaa keessaa naannoo Wallaggaatti niyyuu naannoo Wallaggaatti kan kana jedhu ogeessa fayyaa Oromiyaadhaan nama dhufedha. Ogeessa fayyaa qorattoota maqaa isaanii achirra kaa'eera Saahiluu Tasfaayee Amaan Yusuf jedha.
Achi jalatti immoo wanti kun kan inni barreeffame 2014 amma 2018tti ragaalee walitti funaanaman irraa qorateeti. Kuma Innis lamaa kudha sadii kudha afur kuni ka lakkoofsa giiziitti. no akka lakkoofsa giizii miti akka lakkoofsa kan Faranjitti. faranjiitti maaliif yeroo barreessanii addunyaatti baastu akkasitti gochuu qabda yeroo barreessitu waan ta'eef. Isa kana maal jedha achirratti inni tokkoffaa qorataan kan Saayiluu Tasfaayiidhaaf Amaayyuu Siifii fi biiroo fayyaa Oromiyaadhaan immoo kan deeggirame yeroo sana bara EPRDF kufuu amma kufuu inni jala ga'utti isa qoratan kun ragaaleen walitti qabaman kana keessa gara walakkaa miliyoonii warra shakkaman keessaa 78,000tu miidhamee jedhaan isa kana keessa kun egaa naannoo Wallaggaa qofadha kan inni argisiise inni kun. Isa kana keessaati harki 75 ta'u kan ta'u gosa bookee isa Afrikaa keessatti beekamu Plasmodium falciparum kan jedhuun kan qabamanii. Isa kana keessaa jedha dhumarratti barruun kun yeroo gabaabamatti abstract yookaan gabaabsee yeroon lafa sii kaa'u yeroo trendii malaariyaa kana ilaallu amma gadi bu'aa jira isa guddaarraa jedha. Kun dhugaa moo dhugaa miti egaa ilaalaa dhufna amma akkamitti kan jedhee erga mootummaa sanaan deeggiramee ba'e yeroo baay'ee yeroo qorannoon tokko dhiyaatu hayyootaanii conflict of interest jecha jedhamu tokkotu qoratama. Maal jechaadha inni? Tarii horiin bitamuu dandeessa, tarii dantaan bitamuu dandeessa. Akkamitti qoratte isa kana kan jedhu gaaffiin jala jira. Trendiin kun gaanni duraa jedhu ammi kun miidhamee garuu gadi bu'aa jira jedhe conclude godha. Malaariyaan kuni dhukkubii busee kun gadi bu'aa jira daddarbaansaa jedhe. Ergasii taanee barruu lammataatu dhufe. Inni immoo 16,000 amma 20,000tti qorate. Kan qorates immoo Zalaalam 2016 amma 2020 jedha. Amma 2020 inni kun barruu lammataati gaa. Inni kun egaa naannoo Oromiyaa region jedha. Inni jalqabaa Wallaggaa irratti. Inni kun naannoo Oromiyaa jedha. Inni immoo yeroo dhiyeessu 5,843,000tu gabaafamee dhimma malaariyaa ni jedha. Inni Wallaggaa keessaa suni walakkaa miliyoonii olii gaa. Inni kun immoo 5,800,000 olii jedha. Inni kunis daataalee walitti kuufaman irraati ragaalee funaannateeti. Maal jedhan kun immoo kan baay'ee nama jedhu. Inni jalqabaa sun gadi bu'eeraa jedhe. Inni kun immoo maal jedhee garuu jedhe gada bu'uyyuu jedhe garuu 2019tti immoo jedhe baay'ee guddate malaariyaanii. Buseen kunii guddinni isaa balaansaa baay'ee guddate jira. Ilaalee hubadhu gaasirratti mala. Jecha hayyootaan yeroo dhiyaatu yeroo hundumaa conflict of interest inni sun gadi bu'eera jedha. Inni kun immoo 2019 okay gaappi taayimii sa'aatiin isaan gidduu jiru gargara ta'u garuu 2019tti immoo ol ka'eedha jedhe. Inni sadaffaan immoo maal jedhe? Ragaaleen achi keessatti funaanama waa'ee malaariyaa kana ilaalchisanii ammam dhugaadha kan jedhu warri addunyaa immoo yeroo qoratanii rakkooleen dhibee busaa amma gabaabamanii jiranii kuni rakkoolee sadii lafa ka'anii dhugaa irraa xiqqoon ulfaata akkitti funaanamaa jiru teekinooloojii baranee SMS'dhaan nama diriirsanii iddoo adda addaatti gandootaa fi iddoo adda addaatti nama diriirsanii qoratu karaa SMS gabaafama. Isa kana keessatti jedhan warri addunyaa immoo riippoortiin kuni rakkoo qulqullinaa qaba. Rakkoo qulqullaa'ee dhufuu qaba. Tarii dhukkuba biraan dhukkubsachuu mala yookaan immoo namoota dhukkubsate sanayyuu nama murtaa'e qofa keessa argattanii hirrinni hin jira. Tokkoffaa akkatti funaanamu, lammaffaa akkatti kuufamu, inni sadaffaa isaan immoo achi keessatti jedhan erga kuufame immoo akkaataa inni itti deemee hojiirra oolu isa kanarratti rakkoon hin jira jedhan. Walumaa galagaa gaaffii ati na gaafatte sanatti gara dhukkubaa sana mallattoo isaatti utuu hin darbin dura yes dhukkubii busee naannoo Oromiyaa keessatti balaa guddaa geessisaa jira, ol guddachaa jira, ol ka'aa jira, yeroo yeroon dabalachaa jira. Isa kana falmuun immoo
ogeessa fayyaa qofa miti boodatti dhufuu dandeenya maal gochuu isa jedhu itti dhufuu dandeenya maal gochuu qabama maaltu jira isa jedhu inni kun dhibee guddaa fi balaa guddaa uummati keenya amma ija babaasee itti dhufaa jiru akkuma ati jette kana yeroo birraa kana keessa kan si ajaa'ibsiisu warri qoratan kun waa ji'oota 5 tokko lafa ka'an inni qorataan duraa caamsaa fi adoolessa keessa akkasuma immoo onkololeessaaf sadaasa keessaa dhukkubi kun baay'ee ol ka'ee nama miidheeraa jedha. Inni qorataan lammaffaa immoo maal jedhaa? Fulbaana yeroo kun amma keessa jirru sati jette kana. Isa kanaati amma sadaasaatti baay'ee balaa guddaa fideeraa jedha. Kanaaf gaamma ija babaasee uummatatti dhufaa jira jechaadha. Inni ija babaasee uummatatti dhufu kun maa inni mallattoonsaa? Akka inni itti darbuugaa busee yookaan bookee dubartii isheedhaan nama ciniinamte dhiiga mallattoorraa kaanuu doktor mallattoorraa haa kaanu dhibichi akkam nama godhaa isaa booda immoo akkamitti darbaa isaa booda immoo qorichi akkamitti argama eessaa argama isa duratti ogummaa keessaniin itti fuunee dura mallattoo isaarraa gaariidha tole mallattoo inni ija babaasee egaa akkuma ati jalqabarratti kaastee haala ammaa kana ta'ee jiru uummata keenyatti dhufaa jiru dhukkuba busee kanarraani isa kana mallattoonsaa inni guddaan onni ta'u ho'ina qaamaa kana baay'ee ol kaasaa ni dafqisiisaa ni qorrisiisaa hurguffii qaamaa qabaa dhukkubbii mataa qabaa akkasuma immoo baay'ee qufaasisaa yommuu darbeeyyuu sammuu keessa lixe immoo amma of wallaalchisuutti ga'a nyaachuu fi dhuguu dadhabsiisaa jeeqamuu qaamaa tasgabbaa'ee teessisuu isa dhowwaa ija bifa keellootti jijjiiraa akkasuma immoo fincaan kanallee gurraachessee lafa ka'aa wal deebisaa jechaadha. Kun mallattoolee kaskaad yeroo jennu gubbaama waliigalatti akka paakeetiitti ta'anidha. Isa kana keessatti immoo yeroo ilaallu amma fakkeenyaaf warri kan mallattoolee sasalphaatti daftee irratti argitu ta'uu ni malu inni of wallaalchisu kun garuu malaariyaa koomaa isa jennu kana namni of wallaalee kufee amma inni kun mataansaa maaliif of wallaalee kufaa isa jennu kana yeroon isa daddarbaa sanarra itti dhufuun ibsuu barbaada. Maa inni fi namni tokko wallaalee kufaa jedhama. Inni maalitti nu geessa gaa dura maa inni maaliin daddarba dhukkubni kun isa jennutti yoo dhanne bookee dubartii ishee kan taateedha. Namni ciniinametu arga ciniintee dhukkuba sana dabarsiti namatti bookeen kun. Bookeen kun immoo akkamitti dhufti eessaa baatii maali rakkoonsa jedhu boodatti dhufna amma gara mallattoo fi gara maaliif of wallaalchisee gara dhukkuba ija babaasee saba keenyatti dhufuudhaan miidhaa jiru isa jennu isa kana haasa'uuf deemna waan ta'eef. Maa inni bookeen kun gaafa ciniintee nama kana dhukkuba kana dabarsitu parasaayitiin kun yookaan wanti maxxanneen qaama namaa lixxu kuni deemteetus tiruu keessa lixxe. Tiruu keessa erga lixxee booddee guyyaa 10 amma 7 achi keessatti guddattee jabaattee kaatee dhiiga namaa kana keessa facaati jechaadha. Yeroo dhiiga namaa kana keessa facaastu dubbiin amma dhufu yeroo dhiiga namaa kana keessa facaatu dhiiga namaa kana yookaan amma yoo harka keenya kana qaama keenya kana keessa ilaalle tuubboo dhiigaatu jira. Isa kana keessa tuubboo dhiigaa kana keessa waan deddeemu waan baay'eetu jira. Maa inni tokkoffaa hemogloobiin. Hemogloobiiniin dhiiga diimaa qilleensa oksiijinii isa jennu kana baatee qaama keenya keessa naannessu sammuu keenyatti geessu miila keenyatti geessu harka keenyatti geessu garaacha keenyatti geessu hundee keenyaaf illee geessudha. Amma maal ta'a yeroo kana geessu akkuma kana geessuudhaan immoo kan biraa warri ittisa qaama keenyaa ta'an our immune system warri ta'an kun qaama dhiiga kana tuubboo dhiiga kana keessa deemanii wanta qaama keenyaaf hin taane dhukkuba nutti fidu warra eegan jechaadha. Loltuu qaama keenyaa jechaadha. Warra kana yeroo ta'u parasaayitiin kun maxxanneen bookee kun yeroo dhiiga keessa lixxu maxxantee wanta teessuuf yookaan hemogloobiin dhiiga diimaa kana keessatti yeroo galtu
warri loltuun naqanii addanatti diinatu dhufee jira. Waan qaama kee wareere dhukkubatu jira jedhanii yeroo isaan lola kaasan achitti lolli kun yeroo ta'u qaama keenya keessatti dhiigi kun inni dhukkuba kanaan qabamee jiru tarsa'ee ni cuqqaalaa jechaadha. Dhiigi diimaa kunis ni caccabaa jechaadha. Kanaafiti dhalli namaa yeroo baay'ee ni dadhabsiisaa jenna. Of wallaala yeroo jennu immoo dhiigi yookaan qilleensi oksijiin inni jennu kun akka sammuutti hin darbineef cuqqaaleetu achi keessatti bookeen dhukkubi bookee kun oloree hidda dhiigaa cuqqaalee namni qilleensa qulqulluu dhabaa dhiigi isaa gadi bu'aa ni hirrataa jechaadha. Isa kanarraan ka'eeti deemsi isaa namni of wallaalee kufa jechaadha dhumarratti. Mallattoo isaa si himeera. Deemsa isaa sanatti si himeera. Hin beeku yoo gaaffii qabda ta'e maal gochuu qabna isa jennutti darbina moo waan biraa goona. Gaariidha. Akaakuun busee kanaa immoo meeqadha? Akka eessatti walorti hoggaa ofirraa ittisutti ton darbiin dura maaliif kan kana kaasaa namoonni gariin erga qoricha fudhatanii fayyanii fa'aa booda natti kaatee natti deebitee jedhu yoggaa qaamni isaanii hir'atu fa'aa buseen qabaayyuu natti kaatee warri jedhan jiru. Asirratti maal jettan? Ilaa akka waliigalaatti dhukkubi bookee kuni kan dabarsan gosa 5tu beekamee jira. Gosa 4tu beekamee jira. Gosi 5ffaan immoo ammas dhufaa jira. Inni gosi tokkoffaan maqaansaa dhukkubi bookee kanaa Plasmodium falciparum jedhama. Inni baay'inaan kan inni itti argamu naannoo Afrikaa kanatti argama. Inni lammaffaan immoo Plasmodium vivax jedhama. Inni baay'inaan kan inni argamu Afrikaattis ni argama garuu Eeshiyaa fi Paasifiik naannoo ta'e kanatti argama. Inni sadaffaan immoo Plasmodium ovale. Inni afuraffaan immoo Plasmodium malariae jedhama. Inni kun lachan isaaniiyyuu naannoo Afrikaatti ni argamu jechaadha. Walumaa galatti gaa bookeen kun gosi isaanii gosa 4 dhaabbata addunyaa irratti kan beekaman inni jalqabaa Plasmodium falciparum and Plasmodium vivax, Plasmodium ovale and malaria. Inni shanaffaan dhufaa jiru immoo Plasmodium knowlesi kan jedhamu especially naannoo Eeshiyaa kanarratti ilaalanii waan argamee jirudha. Keessatti naannoo biyya keenyatti kamtu jira amma inni biyya rakkisaa jiru kun ilaata doktor? Inni biyya baay'ee gaarii na gaafatte. Akkuma qorannoo sagal qaban sila si hime kunoo achirrallee ni jira. Inni nama rakkisaa jiru kuni Plasmodium falciparumiin harka 75 jedha. Addunyaa irrattis kan barreeffamee waraqaalee qorannoo adda addaa irra jirus isuma kanadha. Harki 75 namoonni naannoo keenya irratti miidhamanii jiranii isa jalqabaa kana Plasmodium falciparum kana miidhamaa jiru jedhee qorannoon isa argisiisee jira. Afrikaa keessattis kanatu ta'ee jira. Inni lammaffaan achi keessatti ta'ee jiru Plasmodium vivax. Inni harka 5 kan jedhutu jira. Harka 20 inni jedha. Inni sun inni lammaffaan vivaxiin harka 20. Inni sadaffaan inni harki 5 immoo warra malaariyeemii ovaaliyee sana ta'aasiin jechuudha. Gabaabaatti kanadha gosi isaanii. Mee ittisa isaanii nutti maate jechuun akkatti fayyuu danda'amuuf booda immoo akkamitti immoo ofirraa ittisuun danda'ama? Eessatti karaa kam namatti darbaatti booda deebina? Qoricha qabaa dhibeen kun? Yoo qabaate maa inni karaa aadaati moo karaa ammayyaatiin qorichichi? Qoricha qaba akka gaariitti qoricha qaba. Qorichi kun garuu naannoolee adda addaa fi akka gosa bookee kanaatti adda addadha. Fakkeenyaaf qoricha kan anis wanni gochuu danda'u qorichoota adda addaa keessaa kan barraa'anii seeraan qophaa'anii jiran addunyaadhaan seera addunyaadhaan World Health Organizationidhaan gabba'etu jira. Garuutu qoricha kanatti hin galin dura waan tokko waan dura akkamitti ofirraa dhowwuu dandeenya isa jedhutti darbine. Tokkoffaa qulqullina naannoo keenyaa eeguudha. Qulqullina naannoo keenyaa jechuun maal jechaadha? Iddoo itti bishaan walitti kuufamee taa'u fa'arraa gogsu yookaan yaasuu bishaan sana. Akkasuma immoo yeroo rafan iddoo naannoo bookeen kun itti baay'achutti agoobara
itti fayyadamanii neetii isa jedhan kana ofitti hidhanii rafuu. Inni sadaffaan namoonni man-made containers isa jedhan iddoo adda addaatti namoonni keenya yookaan akka horiin dhudhuudhaaf yookaan immoo ofiif bishaan kuufachuudhaaf yeroo baay'ee iddoo tokko tokkotti akka gaanii wayii tokko godhanii bishaan kuusanii achi kaa'u. Iddoo sanatti hidhattee bookeen wal horuu dandeessi. Yeroo horortu sun iddoon sun immoo bookee kanaaf nyaata guddaadha. Iddoo isheen wal hortee nama bali. Kanaaf waan akkasiifaa kanarraatii of eeguudha. Inni kun maal jedhama? Preventive yookaan eeggannoo ofiiti. Amma kan akkas jennee irra darbuu hin dandeenyu salphaatti. Boodanitti sii dhufa. Artiikilii bara 2021 baatii fulbaana keessa ba'ee maayinni addunyaa kanaa maaliif malaariyaan kun guddachaa jira isa jedhu boodanitti sii deebi'a. Amma waan ati na gaafatte gara wallaansaa sanatti tokko inni jalqabu of eeggannoo irraa jalqabaan siin jedhe. Inni lammaffaan qoricha kanaaf kennamuu qorichi ni jira. Qorichi kunis World Health Organization-dhaan barraa'ee lafa kaa'ee jira. Fakkeenyaaf malaariyaa biyya keenyatti nama fixaa jiru Plasmodium falciparum isa kanaa fi qorichi chloroquine iddoo itti gargaaruu danda'utti isaan wallaanuu hin danda'ama. Miligiraamii meeqa akka fudhachuu qabu, guyyaa meeqaaf akka fudhachuu qabu kun hundi barraa'ee irra taa'ee jira. Innis yeroo jalqabaa miligiraamii 600 ergasiiti immoo 300 fi itti fuftee guyyaa amma murtaa'e kanaaf fudhachuu hin dandeessaa kan jedhu achirratti babba'ee jira. Ijoolleedhaafis ba'ee jira, dubartii ulfaafis ba'ee jira. Inni naannoo kana keessatti kan biraa iddoo immoo chloroquiniin fayyisuu hin dandeenyetti naannoo itti resistance jedhu yookaan bookeen kun qoricha sana bartee jaallattee ittiin du'uu didde sanatti immoo qorichi kan itti kennamu kan akka atovakium prognil kan jedhamu faa ni jijjira. Keessatti naannoo Itoophiyaa kana keessatti iddootti gargaaramaa jiran ni jira. Tetrasikliiniidhaan fi clindamycin qorichoota baay'eetu jira. Amma kana asirratti tokko lama jedhee si lakkaa'uu nan danda'a. Garuu walumaa galatti qorichi ni jira qorichi ittiin fayyisuu qaban. Keessatti garuu wanta tuquu barbaadu. Dubartii ulfii yeroo baay'ee yeroo keessatti amma yeroo dhukkubi busee kun ol ka'u kana keessatti dubartii ulfi baay'ee miidhamu. Maaliif baay'ee miidhamu? Tokkoffaa chloroquiniin inni warra kaaniif kenninu kun dubartii ulfaadhaa fi micaa hin dhalatin jiru balaa guddaa waan fiduu danda'u dubartii ulfa sanaaf hin kennamu. Kanaaf dhukkuba qoricha biraa tufilamuufii qaba isheedhaaf. Maaliif garuu dubartii ulfii warra kaanirra balaan irra bu'a yoo jette yeroo dubartiin ulfaa'anii akkasumatti micaa garaa keessa jiru sanaaf jecha humni ittisa keenyaa immune system gadi bu'a. Humni ittisa keenyaa gadi bu'a. Maaliif yoo humni ittisa keenya qaama keenya ittisu kun ol ka'ee jiraate micaa garaa keessa jiru akka diinaatti ilaalee ajjeesa waan ta'eef awutomaatikaalii qaamni keenya jechuun awutomaatikaalii jechuun asirreessi afaan Oromootti awutomaatikaalii itti fufiinsaanii qaamni keenya humna ittisa keenya kan gadi buusa. Yeroo gadi buusu immoo maal ta'a jechaadha. Yeroo humni ittisa keenyaa gadi bu'u immoo namni kun dhukkuba xixiqqoo anaafati ittiin fayyuu dandeenyu inni kaan ittiin hin dhukkubsanne kan akka qufaasisuu, kan akka utaalloo, kan akka adda addaa kuni isa miidhuu danda'a. Kanaafiti dubartii ulfii yeroo baay'ee gargaarsa baay'ee cimaa ta'eef eegumsa baay'ee cimaa ta'eef qoricha gaarii kennamuun dirqamaa siin jedha asirratti kanuma nutti ibsu dabaluu barbaada.
Tole, Dr. Baaroo guddaa galatoomii daawwattoota keenya Dr. Baaroo Qannoo faana Beeljeem irraatii ispeeshaalaayisdii ogummaa fayyaatii ispeeshaalaayisdii ogeessa godhee hayyuu Oromoo sabboonaa Oromooti. Kan mari'ataa jirru haala yeroo irrattidha. Biyyi kan birraa seenera Oromiyaa keessaa birraa kanatti immoo irreecha masqalaa walitti qabatee akkuma namni sirba sirbee gammadu tibba birraa kana akkasumas immoo balaan jira. Balaa nageenyaan jiruun ala balaan fayyaas jira. Balaa fayyaa akka ta'e keessaa tokko immoo biiroon fayyaa Oromiyaa akka jedhetti godinaaleen Oromiyaa 16 dhibee buseetiin qabamanii jiranii jedhee ifatti beeksiseera. Waggaa darbees waggaa lamaan kanas godinni dhiha Oromiyaa keessattuu Wallagga Arfan addatti immoo Qallam Wallaggaa fi Wallagga dhihaa keessaa namoonni baay'ee du'aniiru. Kana qajeelchonni fayyaa godinoota mirkaneessanii biiroon fayyaa Oromiyaa illee akka qorichaa fi waan tokko tokko geessaa akka ture himeera. Waldaan ogeeyyota fayyaa Oromiyaa illee qorichaa fi waan adda addaa geessaa turanii namoonni akka du'an ibsanii turanii waldaaleen gargaarsaa biyya keessaa xixiqqoon tokko namoonni fedhiidhaan kaka'anii gargaarsa adda addaa keessan naannoo sanatti dhukkubichi garmalee cimee ture. Lollis naannoo sana jira, beelli jira, saba lolli kan dhalche beelli jira, beelli waan jiruuf buna bu'achuu hin dandeenye, qotee galfachuu hin dandeenye. Kanaaf qoricha ittiin bitatu dhabee akka namoonni du'an Wallagga ba'aa dhiyaa keessatti keessattuu akka du'antu gabaafamaa ture nutis qaamonni adda addaa gabaasaa turanii. Birraa kanas gammachuun akkuma jiru irreechaa fi midhaan gahee masqalaa wal qabatee balaanis jira. Balaa kanaaf immoo xiyyeeffannoo haa kennamu kan jedhu irrattidha. Xiyyeeffannee kan nuti hayyuu fayyaa Dr. Baaroo Qannoo qabannee dhiyaannee safaana mariirra jirra waa'ee busaa irratti. Dr. Baaroo guddaa galatoomaa amma busaan maal akka ta'e maalirraa Waan itti mallattoo maal akka qabu dabaltu waan yaadachiiste waan itti dabala waan yaadachiiste. itti dabalta booda waggaa seentu. Mallattoo busaan maal akka ta'e waggaa nama qabdu akkam maal akka nama gootu akkamitti immoo akka daddarbitu ittisin isaa maal ta'uu akka qabu kakkaastaniittu akka qorannootti seensa irratti amma foddaa kana irratti waggaa agarsiiftan 2013 hanga 14tti qorannoo godhamee dhiya Oromiyaa Wallagga irratti buseen jira garuu immoo gadi bu'aa jira akka jedhanii qamoon warri qaaman lamaan isaanii qoratanii 2014 amma 2018 ni jalqaba. 18tti. Tole nan sirraa 2014 amma 2018 akkasitti naafaa sirraa daawwattoota dhaggeeffattoota hordoftoota keenya. Kabiraan immoo 2016 amma 2020tti immoo waggaa 4 dura jechuudha qorannoon godhame immoo dhiya Oromiyaa kanatti akka babal'ataa jirudha kan agarsiisa jedhanii. Amma gaa qorannoon kunuu egaa isintu argeera hin agarree hammam bakka buseen jirtu jedhame amma hunda isaa dubbisaniiru mana yaalaa fi buufata fayyaa fi xeenaa xaabiyaa isa jedhamu kan xixiqqoo aanaarra jirtu bira dhaqanii daataa yookaan ragaa odeessa gahaa argataniiru. Odeessi argame sun immoo hammam gandootaa fi aanota dhibeen kun jiru bakka bu'aa. Warri qoricha argachuu dadhabanoo warri mana yaalaa hin deemnee horii dhabanii. Warri mana yaalaa dhaqanii yaalamuu hin dandeenye hiyyummaarraa manuma keessatti warri du'anoo warri dhukkubsatanii gangalatanoo. Kanaaf qorannoon kun hammam bakka bu'aa isa jedhullee gaaffii keessa jira. Inni akkuma jirutu ta'ee akka barumsaaf ta'utti kanaafis itti dabaltanii maaliif Afrikaatti baay'ata dhibeen kun akaakuu 4 kaaftanii ardiin irra jirutti illee himtaniittu. Amma Awurooppaa fi Ameerikaa keessa illee busaan jirti garuu immoo nama gaajjeesuun argamu. Akka weeraraatti ka'ee jechuudha. Maaliif Afrikaa keessatti dhibeen kun daranuu hammaate? Hiyyummaadha moo fedhii siyaasaati moo hanqina beekumsaati moo ummatichumatu ofirraa itti himamee leenjiin kennamee fi barumsi kennamee fi qorichis kennamee fi ogeessis ramadamee yaalamuu dadhabee naannoo isaa qulqulleessuu dadhaburraati moo maaliif akka waliigalaatti kan Afrikaatti booda Oromiyaatti immoo Itoophiyaatti immoo maaliif xiyyeeffannaa dhabee tumoo jijjiirama haala qilleensaa irraa maddeettudha kan Oromiyaan akkas godina 22 keessaa godinni 16 bifa weeraraan
isa baramee miti bifa weeraraani buusee nama Oromiyaa keessa kan jirtu. Kana biiroo fayyaa Oromiyaatu jedhee 2016 keessa. Itti fufaamee doktor. Ayyee waan gaggaarii kaaste tokkoffaa waa'ee odeessa qorannoo kanaa fi daataa Doktor sagalee kee ol nuu dabalime sagalee kee. Ayyee waan ani jette waa'een daataa fi waa'ee qorannoo sanaa kanaafan sadaffaa sana akka yaada ilaalchi qorannoon kun ammam ga'aadha kan jedhu irratti ogeessonni qoratanii wanti kun akka guutuu hin taane argisiisan jiru hin jedhe. Kanaaf qorannoon kun guutuu haa ta'u waa argisiiseera addunyaatti ija akka isaan banatan godheera. Naannoo tokko keessaa Oromiyaa naannoo tokko keessaa namni walakkaa miliyoonii ol amma kana tuqamee namni 100,000 lakkaa'amu immoo miidhamee keessaa kan du'e illee sirriitti hin funaanamne hiyyees qoricha dhabee mana keessatti du'e sagalee dhabee itti hirmaachaa dhabee du'e meeqa jira kun hirruun hin jiraa jedhanii warri dhiyeessan hin jiruu siin jedheera. Kanaaf sadaffaa irratti irra sii ka'e. Kanaaf yaadi kee inni yaada sirriidhaa siin jechuuf. Inni biraa wanti guddaan ati kaaste warri maaliif Afrikaatti baay'ata isa jette sana dura? Baatii fulbaana keessa guyyaa 30 bara 2023 waggaa irraa jechaadha. Mootummaan naannoo Oromiyaa akka buseen uummata fixaa jirtu barruu baasetu jira. Barruu baase kana keessatti naannoo beegiif qondaala keessatti namichi itti gaafatamaa naannoo beegii Lataa Bantii kan jedhamu kan bulchaa ture sana akkasuma immoo itti gaafatamaa biiroo fayyaa Oromiyaa Jawaar Qaasim kan jedhu kan isaan raggaasisan zoonii 16 keessatti ummati Oromoo dhumaa jira. Kan inni dhumaa jiru immoo qorichi hin jiru. Illeensi gaarii inni namni fudhatee inni sammuu keenya keessa inni qaama keenya keessa deemu oksiijiniin hin jiru jedhanii labsanii jiru jedhe. Garuu jedhe ammatti namoota amma kana zoonii 16 keessa daataa meeqa ummati meeqa akka dhumaa jiru hin qabnu jedhane onni ibsa isaanii sana keessatti. Innaan gaafa warri itti gaafatamnoonni addunyaa gaafa gaafatan akkamitti naannoon Oromiyaa amma kana guddatu kuni yeroo kanatti uummati yeroo dhumu teessan ilaaltu jennaan eeyyee naannoo Beegii fi Qondaala kana keessa jiran iddoo buufata fayyaa 42 jiru keessa qorichi hin jiru inni jirus immoo hatameera yookaan immoo miidhameera kan jedhuti kaasanii turan. Warri hatan kun immoo yeroo isaan guyyaa saafaa namatti qoricha sana gurguraa turantu jira. Amma dubbii guddaan jiru as keessatti maqaadhaaf manni buufata fayyaa ijaarameera. Maqaadhaaf namni itti gaafatamaan jira. Maqaadhaaf bulchaan ni jira. Eessa jira yeroo uummati kun du'u? Maali rakkoon? Gubbaarraati ilaalcha siyaasaa ta'ee jedhamu jiramoo rakkoo faayinaansii gubbaadhaa gargaarsa tajaajila horii deeggarsa horii godhamu jiramoo shira maaliitu jira jedhu uummatichis bulchiisonni naannoo sanaas kana of gaafachuu qabu. Ergan kana jedhee booddee addunyaan barruu amma ba'e kana keessatti maaliif malaariyaan guddachaa jira kan jedhu kana barruu fulbaana 2021 addunyaan irratti baasan kana keessatti wanti guddaan inni isaan jedhan tokko LULCC maal jechaadha? Land Use and Land Development and Coverage kan jedhutu jira jecha uwwisaa lafaa uwwisaa naannoo lafaa sana qabeenya itti qabatanii fi akkaataa itti qabatanii kan jedhu jira. Maal jechaadha kuni? Buseen addunyaa kanarratti gara miliyoona 250 nama gaagaati waggaa waggaanii. Isa kana keessa namoonni waggaa waggaan baay'eetu du'a. Maali naannoon kun eessatti ta'a? Awurooppaa fi Ameerikaa keessaa
jiraatu garuu nama ajjeesuu fi hin ga'u akkamitti nama amma kana fixaa jira keessatti naannoo Afrikaa, Eeshiyaa akkasuma immoo naannoo Saawuz Ameerikaa akka naannoo Biraazilii fa'aa kana Kolombiyaa fa'aa kana isa kana keessatti waan isaan kaasan tokko dadhabina tajaajila fayyaa biyyi sun qabdu. Rakkoo siyaasaa achi keessa jiru. Inni kun internal humni jiraate fedhiin dhibu yookaan immoo itti gaafatamni dhabiisa kan jedhu. Responsibility itti gaafatamni dhabiisa. Inni biraa immoo jijjiirama qilleensaaf jijjiirama lafaa kan jedhutu jira. Isa kana keessatti in land use and land coverage inni jedhu kuni tokko deforestation jechuun muka muranii bosona ciranii gubuu balleessuu kana jechaadha. Inni biraa qonnaa kana babal'isuu, inni biraa akkaataa guddinni itti qonnaan kun babal'atu beekumsaan hin qabamne meritokraasii isa jedhu sanaan hin gaggeeffamne. Xaa'oo fa'aa qorichi ilbiisaa fa'aatti biifamu sanaa jechuudha. Xaa'ootti naquu lammaffaa immoo yeroo muka kana yookaan bosona kana cirtee fixxu erga bosona kana cirtee fixxeetii yeroo roobni roobu iddoo lafti golboo ta'etti bishaanni adda addaa kuusaan adda addaa ni kuufama. Isa kana keessatti yeroo ilaaltu haali qilleensaa yeroo jijjiirama jirtu bookeen kuni iddoo bishaanni adda addaa kun kuufame yeroo bishaan kun kuufamee taa'u biyyoo lafa sanaa xaa'ootti namme dabalatee waan jiru kana dabalatee achitti nyaata bookee kanaa ta'a. Bookeen kuni achi keessatti walortee guddattee ergasii nama gaagaati jedhe. Isa kana keessatti kan murteessu jedhe. Utuu bosonni kun jiraatee guddatee jiraate yookaan ofuma isaafiyyuu hidda isaan bishaan sana xuuxee fixaa. Yookaan immoo bishaanni sun achi keessatti akka inni hin kuufamne godhee yookaan akka aduun itti hin baane godhee bookeen kun achitti turuu hin dandeessu jechaadha. Amma lafa jijjiirame qilleensa jijjiirame yeroo jennu nama keenyaaf akka qulqulluu ta'u maaliif iddoo golboo ta'ee bishaanni kuufamu kun maaliif baduu qaba maaliif itti gogee deemuu qaba kan jedhu isa kana artiikilii kana keessatti duraan dursinee maaltu barbaachisa tokko uwwisaa lafa sana bal'uu jechaadha. Lama aduu. Sadii bishaanni achi keessatti kuufamee iddoo adda addaa jiru kuni irbaata bookee sanaa ta'a. Akkasuma immoo asiidiin bishaan sanaallee hin jijjiirama waan adda addaa wanti dabalamu jechaadha. Hadhooftuun bishaan sanaa akkuma nuti hadhoofnu afaan keenya keessatti qabnu, garaacha keenya keessatti qabnu, mana fincaanii keenya keessatti qabnu kana hadhooftuu qaba lafti kun mataan isaas. Hadhooftuun kun illee hin jijjiirama. Warri kun walitti qabamanii irbaata bookee kanaa ta'u. Aduun kun nyaata isheetti ta'a. Naannoo sana hin jijjiiraa isheen achi keessa sirbiti namni keenya manaa dhukkubsataa jechaadha. Isa kanaafi wantoonni jiran tajaajila bulchiinsa gaarii dhabuurraa darbee qoricha darbuurraa dhabee uummati kun ittiin qabamu. Kanaaf waan isaan jedhan dhimmi busee balleessuu waggaa 2030 waggaa 6 booddee harki 90 amma 95 addunyaa kanarraa qulqullaa'ee baduu qaba. Isa kanaaf garuu maal jedhan yoo dhuguma biyyi tokko bookee kanan balleessa jedhe hojii ogeessa fayyaa irratti dhiisuu qofa otoo hin taane injiinerootatti dabalu. Injiinera yeroo jennu injiinera konkolaataa hojjetu otoo hin taane injiinera biyyoo lafaa qoratee ilaalu. Bosona ilaalu. Yeroo naannoo sana lafa qotatan yeroo naannoo isaaniitti bishaan kuufatan maal gochuun akka qabamu kan gorsu injiinera sana qabaachuu. Jiyoogiraafis kan naannoo sana ilaalee maaltu deemaa jira naannoo kana keessatti aduun akkam ta'aa jira bishaanni kun akkam ta'aa jira. Fakkeenyaaf yeroo har'aa kana amma daamiin Abbayyaa ijaaramee jira. Addunyaa kana irratti maal jedhanii jiru waa'ee daamii? Daamii gurguddaan ijaaramee jiru kun buseedhaa fi hidhaa jechuudha. Maal jette? Hidhaa Abbayyaa kana hidhaa bishaanii kana hidhanii jiran kana inni kun hormaata buseedhaa fi baay'ee
bu'a qabee in gargaaraa jedha. Kanaaf inni kun illee injiinerootaa fi jiyoogiraafistiidhaa fi warra imaammata hidhaa kanaa ilaalanii uummata kanaan maaltu ga'aa jira? Naannoo kana keessatti maaltu ta'aa jira? Daamiin kun yookaan hidhaan kun haala qilleensaa addanaa jijjiiree jira. Isa kanallee akka ilaalamu. Kana keessaa fakkii guddaa kan isaan godhatanii lafa kaa'anii jiran. Akkaataa Itaaliyaan mootummaan Itaaliyaa lola addunyaa lammaffaa booddee itti malaariyaa yookaan busee balleessite maal jedha achi jalatti hydrological and agricultural modification jedha. Akkaataa itti qotatanii fi itti bishaan qabatan sirreessuudhaan ogeessa fayyaadhaaniti busee kana balleessanii jedha. Kanaafi walumaa gala gaaffii ati na gaafatte yeroo keenyaa wajjin maalii fi Afrikaa keessatti gurguddachaa tokko bulchiinsa sirrii sabichaaf nagaadhaaf yaadu kan hanna keessa hin jirre kan qoricha namaaf deemu fuudheen gurgurre kan sabichaaf yaadu kan hiyyeeyyiidhaaf yaadu kan qotee bulaa nuuf qotee harkisaa kun luqqa'ee miilla qullaa deemnu irratti suufii uffannee deemnu tun taane kan hiyyeessa sanaaf yaadu. Kan abbaa ijoollee 5 ijoollee 10 sana kan waan nyaatu hin qabne kan mana gaarii hin qabne kan akkatti qabatu naannoo sana hin beekne isaaf yaadu mootummaa akkasii bulchiinsa akkasii jiraachuu qaba. Inni kun tokko. Lammaffaa beektonni itti nammanii qilleensi naannoo akkaataa itti qotee bulaan kun lafa isaa qabatu akkaataa inni itti bo'oo baasee bishaan ciise deemsisuu danda'u. Akkaataa inni itti bosona kana ijaaree muka ijaaree aduu itti bookeen kun itti hortu kan irraa balleessee wanni godhuu qabu inni kun beekumsaan itti adeemamuu qaba. Kanatu dhibee jiraan siin jedha gabaabaatti. Tole Dr. Baare guddaa galatooma amma akaakuun busee afuridha. Arfan kun immoo ardii kam irratti akka faca'ee jiru ibsitanittu keessattuu 2 Afrikaatti argamuu akka danda'u tokko Eeshiyaa kaan Awurooppaa Ameerikaatti akka argamudha kana ibsitanii achi keessaa biyyoonni gariinoo warri guddatan Awurooppaa Ameerikaanoo buseen illee yoo jiraate akaakuun busee sanaa illee yoo jiraate jarroo dhumaan jiran akka warra Afrikaa kana ka Eeshiyaa kana jarroo miidhamaan jiranii Afrikaa irratti maaliif baay'atee isa jedhuuf deebii bal'aa laattaniittu. Mee amma immoo zoom in goonee gara Oromiyaa fi Impaayera Itoophiyaa dhufu. Waan ammas hin kakkaaftan ani waan gurguddaa qabadde inni jijjiiramni qilleensaa jira jettanii dhuguma jijjiiramni qilleensaa ni fida. Sadarkaa guddinaa fi soorummaa biyyoonni qaban irratti miidhaan jijjiirama qilleensaa wal caala miidhaa inni geessisu. Hundumayyuu ni miidhaa garuu mootummaa jiru irratti qabeenya biyyattiin qabnu irratti qaroomina ummatichi baratee waa'ee jijjiirama qilleensaa inni argate irratti hundaa miidhaansaa salphachuu fi miidhaa guddaa geessisuunsaa. Warri hiyyeessii fi sooressi badhaadhaan qixxee miidhamanii beelaan. Akkuma kanaa jijjiirama qilleensaa hundumallee yoo miidhe lafa kanarratti hundumaafuu balaa yoo ta'e warra hiyyeessa immoo daranuu miidha. Dhugaadha jijjiiramni qilleensaa dhibee kana babal'isuu ni mala. Inni guddaa isin eertanii qorichi dhibuu danda'a hattummaan jira jettaniittu kun bal'inaan jira malaammaltummaan biyya kana keessa. Qoricha gurgurachuun jira dafanii qaqqabuu dhiisuun ni jira. Kan hundumaa walitti qabnee jijjiirama qilleensaa har'a miti kan dhufee borullee dhufuu danda'a silaa dursanii itti qophaa'uu qaba ture. Mootummaan busaan kun erga mul'achuu jalqabee har'a miti. Sirna dhufaa darbaa keessa jira biyya kana keessa. Silaa mootummaan waggaan dabalaa akka inni deemu waan beekuuf durseetti qophaa'uu qaba ture. Kanaaf rakkinni jiru rakkoo dhimmummaa, aantummaa, rakkoo siyaasaa, imaammataa, rakkoo sirna bulchiinsaa akka ta'edha isin ibsatan dogongore. Dhugaadha Dooktor amma dhibeen kun ardii kamirratti hundumarra yoo akka jiru kaastanii garuu haninni hammaataa jiru daran Afrikaa keessa akka ta'e sababoota eertaniittu. Sababoota eertan keessaa tokko jijjiirama haala qilleensaati. Dhugaadha jijjiiramni haala qilleensaa addunyaa guutuurra jira. Hundayyuu ni miidhaa garuu miidhaansaa hundatti walqixa dhaga'amu. Warra hin guddanne hiyyeessatti irra hammaata warra guddateerra. Oromiyaa keessas dhibeen kun akka hammaatee jiru busaan kun kaaftaniittu rakkinni qoricha hatuus yeroodhaan qaqqabsiisuu hanqatuunis akka jiru qondaala lafaa fakkeenya kaastaniittu.
Kana hunduma isaa yoo cuunfine kan addunyaa kana yoo kaafne mee kan Oromiyaatti immoo zuum haa goonu dhiphisnee Oromiyaa keessaa yoo laalle. Maaliif waggootii arfan sadan kana shanan kana daran hammaate isinitti fakkaata sababoota amma eertan kana jijjiirama haala qilleensaa rakkina qoricha hatamuu hanni jira dhuba malaammaltummaa hanni ija baaseera biyya kanatti miillaan otoo deemuu agarta hanna malaammaltummaa. Qulqullina naannoo maal kana eertanittu amma eertan keessaa inni guddaan ani qalbiin hatee aantummaan dhibu ummatichaaf imaammata rakkoo imaammataa jiraachuu imaammata dinagdee ta'uu ni mala imaammata fayyaa ta'uu ni mala imaammata dimokiraasii siyaasaa waluma keessa jira. Kun imaammatuma laallata jechuun rakkina bulchiinsa gaarii dhibuu kan jedhu kaaftaniittu. Isaan kun jiru Oromiyaa keessa moo maalirraati kan Oromiyaan amma daran hammaattee godinoota 22 Oromiyaan qabdu keessaa godinni 16 busaatiin weeraramuunsaa maalirraa madda jettu biiroon barnootaa jira. Hayyoonnis jiru keessas alas. Uummanni kun otoo rasaasaan dhumuu beelli otoo fixuu qeerraa otoo buqqa'uu faanoonis otoo fixuu busee maaliif balleessuu dadhabame? Akkasii yaaddanitti doktor rakkin isaa kan maaliiti kan addunyaa makaaftaniittu hanni kunumti qorichi natamaan dafee hin qaqqabottaniitu maalirraa madda kun humna maallaqa dhabee mootummaatu beekumsa hayyootaa hanqatame hayyootatu gadi bu'anii hojjechuu diddanii maalirraati jettu rakkoon kun. Baay'ee gaariidha. Ilaa dubbiin kallattiidhaan dubbii kanatti utuu hin galin dura mee World Data 2019 wanta World Health Organization baase tokko yoo ilaalte kan yeroo ammaa keessatti biyyootaan guddanne kana keessatti nama fixaa jiru jedhe namni World Health Organization nama dhalataa biyya Tigraay Dr. Tedros Adhanomidha. Achirratti waan isaan babaasanii jiran kan dhukkuba biyya lafaa kanarraa harki guddaan nama fixaa jiru dhukkuba daddarbaa jedhe dhukkuba kunoo akka buseefaa ta'u akka gifiraafaa ta'uu danda'a. Garaa kaasaafaa koleeraafaa kanafaa ta'uu danda'a. Dhukkuboota akkasii kana nama fixaa. Inni lammaffaan kan nama fixaa jiru dhukkuba daddarbaa hin taane jechaadha. Non-communicable disease. Daddarbaa hin taane kan akka kaanserii kan akka adda addaati. Amma dhukkubi daddarbaan garuu dachaan harka guddaadha. Erga kana hubanne keessaa gaa isa kana gochuuf hundi isaanii wanti isaan jedhan bulchiinsi gaarii jiraachuu qaba. Hattummaan malaammaltummaan baduu qaba. Haalli qilleensaa uummati barsiifamuu qaba. Kan ammoo kan gochuu danda'u mootummaa responsible ta'ee fi uummata bilisa ta'edha jedha. Freedom and responsibility. Kanaafi maal jedha yeroo akka orgaanoogiraamii ministeera fayyaa Itoophiyaatti dhufu immoo ethics and anti-corruption executive officer jedhee kaa'atee jira. Maal jechaadha? Safuu saalfiidhaa fi qorannoo yookaan to'annoo malaammaltummaa jedha tokko. Lammaffaa achi keessatti waan inni jedhee jiru mul'ata isaa lafa kaa'ee jira. Mul'ati isaa maa inni uummata fayya qabeessaaf uummata hojjetaa ta'e uummata cimaa ta'e dhaabuu jedha. Mul'ati isaa mul'ata jechuun kallattii miti garuu. Kan inni arguu barbaadu bira ga'uu barbaadu. Bira ga'uu barbaadu kana jedha. Mana taa'ee namni hin baranne tokkos waa mul'achuu hin danda'a. Waa mul'ati kan arguu barbaadaa jedha. Ergamni isaa immoo maal jedhaa? Dhukkuba xiqqeessuu, dhukkuba kana balleessuu, xinqama namaa gadi balleessuu, akka namni dhibamee mana hin taane, akka namni hin rakkanne, akka namni hin miidhamne, akka namni kunoo akka beegiif qondaala keessatti dhumu hin taane kana isa kana dhowwuu jedha. Qoricha dafanii duraan dursanii ittisa gochuu, ittisi yoo dhufe immoo wallaansa gochuu, yoo dhukkubii dhufe immoo wallaansa gochuu, ittisa wallaansa. Isa kanaan ergamni keenya kanaa jedha. Ergasiiti kan ammoo akkamitti bira keenyaa kan jedhu ammas kan orgaanigiraamii kan impaayera sana kan Itoophiyaa sana sii himaa jira jechaadha. Kan ittiin kana bira geenyu immoo jedha waa'ee walitti qabeenya yookaan walumaa gala isaa paakeetii waliigalaa kan ta'e kan nagaa guddisuu danda'u kan dhukkuba xiqqeessuu danda'u.
kan immoo ittisa danda'u, kan waa uumuu danda'u, kan immoo uummata isa ganama jenne mul'ata keenya fayyaa qabuu fi ergamudha jedha. Kun waraqaa irra taa'ee bareedee jira. Kan Itoophiyaa. Hojiidhaan garuu kan Itoophiyaa hojiidhaan garuu zeeroodha. Hojiidhaan boodatti dhufnaa waggaa 133 ol waraqaarra bareedee taa'eera hojiidhaan hin jiru. Kan Oromiyaa immoo maal jedhaa jennee caccabsinee akka sila jette gadi caccabsaa dhufu. Oromiyaan immoo maal jedhaa? Ani wanti amma impaayirri Itoophiyaa hojjechuuf deemu kuni biyya hojii haala federaalummaa seera federaalawaa ta'een naannoo hundi of danda'ee hojjetuudhaanii jedhee mul'ata isaa ergama isaa fi akkaataa itti deemu lafa kaa'ate ministeerri fayyaa kun. Biiroon fayyaa. Biiroon fayyaa kan Itoophiyaa jechaadha. Kan immoo biiroon fayyaa Oromiyaa immoo waan federaalli baase irratti hundoofnee jedhan inni immoo. Isa kana biiroo fayyaa Oromiyaa baatii kan keessatti argadhe natti fakkaata kan isaan baasanii jiranii adoolessa 13,2023 piroojeektota fayyaa jedhanii kan isaan lafa ka'an piroojeektota fayyaa 148 godinaalee magaalota 11 keessatti jedha. Godinaalee 148 Aanaa moo godinni 22 Oromiyaa. Achirraati gaa piroojeektota fayyaa kan jedhu sana keessatti gaa piroojeektota 148 godinaalee 11 isaan kana keessatti fi naannoo 12 wanta gaggeessan achirratti himu. Maal jedha? Gargaarsa dhaabbataa ofii keenyaan kan goone piroojeektii kanatu jira. Kan immoo karaa gargaarsa dhaabbataa addunyaatti gargaaramnee piroojeektota 225 kan xumurretu jira. Isa kana jedhu mana qorichaa bara 2015 akka lakkoofsa isaaniitti natti fakkaata. 2015tti mana qorichaa 222 kan haaraa immoo itti daballee 356 ga'ee jira jedhagaa. Bara 2015 220 amma 356 ga'ee mana kuni mana qorichaadha. Inni silaa piroojeektota fayyaadha. Kan ofii ijaaranii fi kan mootummaa naannoo itti dabalate. Itti dabalate immoo biiroon fayyaa hospitaalota fi buufata fayyaa akkasuma mana qorichaa dabalee ijaarsisuudhaaf gargaarsa godheera jedha. Akkasuma immoo tajaajiloota biyya alaa keessa argannu kan waldaallee ogeeyyii fayyaa ta'uu dhaabbata miti mootummaa ta'uu dhuunfaa ta'uu ogeeyyii fayyaa Oromoota akka koofaa kana kan daddabalatanii biyya alaatii baratan kana dabalannee waan guddaarra jirraa jedha. Ergasiitii kan qormaata qaama namaa ilaalu kanallee goonee jirraa jedha. Waa'ee inshuraansii waa'ee horiis kaasanii jiru. Akkaataa itti bara 2015 miliyoona 3 sassaabuuf jennee garuu miliyoona 4 sassaabneerraa jedha. Miseensa akka gara miliyoona 25tti dabalachuuf deemna inshuraansii fayyaa guddisuufi jedha. Ergasii wanti tuqaa bareedaa tokko keessa inni kaan waraqaarra ta'a. Just ittiin dhufaa waliigala isaa jira. Waraqaama bareechuudhaaf ta'a malee hojii isaa hin jiru. Garuu waan tokko waan kee regulaatorii jechuun bulchiinsa ittiin qoratan kana keessaa maal biiroon fayyaa Oromiyaa hanga waxabajjii 30 bara 2015tti jedhaan hordoffii kanneen ijaaramanii jiran irratti gaggeessee 2,446 hanqinni argamee ture jedhaan. Hanqina maali? Hanqina achi keessatti hanqinni sun maal akka ta'e hin himne achirratti hanqina fayyaa eeguu, hanqina qoricha dhiyeessuu, hanqina qulqullina dhabuu waan adda addaa kana ta'uu mala 2015 hordoffii godhameen dhaabbilee yookaan ijaarsa fayyaa 2,446 irratti hanqina arginee jedha. Kana keessaa jedha tarkaanfii fi gorsa kenninee fi 1,884 jedhaan. Kan immoo jedha akeekkachiisa barreessa afaaniin kennames ni jiraa jedha. Inni kaan immoo jedha 537 immoo tarkaanfii cufamuu irratti gaggeessinee jedha. Amma gaa dubbii ati kaastes irratti dhufti.
addunyaa sii kaaseera, impaayera Itoophiyaa sii kaaseera, naannoo Oromiyaa sii kaaseera. Yeroo waa hundi salphaa jechuu miti an addana taa'e maaliif ogeessa fayyaa keessa biirokiraasii fayyaa sana keessas waan an beekuu fi salphaa jechuudhaaf garuu naannoon Oromiyaa keessatti naannoo nama buseen dhumaa jiru Wallaggaa keessatti dinagdee biyyattiidhaaf persentii inni kennu baay'ee guddaadha. Warqee dhagaalee adda addaa kasala buna humna namaa waan adda addaadhaan dinagdee guddaa gumaachuudha naannoon kun. Naannoo kana keessaati immoo qorannoon kan isheen ilaalte iyyuu Oromiyaa Wallaggaa dhiyaate. Wallaggaa Bahayyuu hin dabalanne. Gara giddu galeessa naannoo Shawaayyuu hin dabalanne. Hanga xiqqaa kana ilaalame kana keessatti. Ergesiitiin qorannoon lammaffaa immoo miliyoona 5 Oromiyaa guutuu keessatti namni buseen dhumaa jiru kana ilaale keessatti. Waraqaan kun bareedee piroojeektoonni kun bareedanii asirra ta'anii eessatti piroojeektiin kun akka dhaabbatee jiru namni hin jiru asirra. Faayinaansiin kun akkamitti faayinaansii ta'a kan jedhu asirras hin jiru. Warri cufaman kun maal balleessanii cufamanii isaan kanarratti gaariidha tarkaanfii fudhachuun isaanii. Garuu isa kaaniif uummata eessatti cufne naannoo akkamitti cufne maaliif cufne maaliif akkana siin jedhaddassu. Waa'ee qonnaa irratti piroojeektii naannoo Arsii qotee bulaa humneessu xiqqoo waan naa kenname ala ba'ee fakkiisii kennuuf hin jedhe dhiifama. Waa'ee naannoo Arsii qonnaa irratti ta'e korraapshinii yookaan malaammaltummaa achi keessatti godhame dokumentoota baallee gara 100 ta'u waan of harkaa qabuuf hin jedhe. Maqaa namoota amma aangoorra jiranii warra hanna gaggeessaniidhaaf hin jedhe. Akkasuma fayyaa kana keessattis piroojeektonni ta'an kun qondaalaaf beegii keessatti yeroo uummanni akka muka harca'u Oromiyaa guutuu keessatti yeroo inni dhumu sana mootummaan Oromiyaa jiru kuni gabba'ee isa kana dubbachuudhaaf eessan jira jedhe. Maaliif akkas taate? Atoo uummata naannoo dinagdeedhaan cimaa ta'e bushaa jirta. Qabeenyaan cimaa ta'e bushaa jirta. Eessa jirta jennaan naannoo sana lola jira. Kanaafi gaggeessuu hin dandeenye sirriitti jedhe. Warra lolarra jiranis yeroo gaafatan immoo rakkooni warri qoricha baasee gurguree achuma mootummicha keessa jiru jedhan himu isaanis. Amma gaa karaa lama uummati miidhamaa jira jechaadha. Kanaafi walii galatti ani waanan kaa'uu barbaadu asirratti bulchiinsi nagaa aantummaa argisiisee uummata kana dirmatee gadi bu'ee uummata kanas immoo of bira dhaabee dhibuun ija baasee ifaa ta'ee jira. Waan waraqaarra taa'ee jiru kanaa wajjin waliin simatu siin jechuuf hin jedhe. Ragaan waraqaarra taa'uu fi ilaaltee waan ati argaa jirtuu fi waan lafarratti taa'u fardaa lafadha. Isa kana bira ga'uudhaaf Oromiyaan Oromoon humna beektotaas qaba. Dandeettiinis jira. Horiinis jira. Garuu siyaasi sun dura akka dhukkuba busee kana dhukkuba busee irraa fayyuu qabaan siin jedha siyaasichumti mataansa. Rakkoo imaammaati rakkoo naannoo dinagdee naannoo kun ergan bulchiisa si argisiise waa'ee haala qilleensaa jijjiirama haala bosonni gubachuu akkaataa itti qotee bulaan itti horii isaa horsiifatu lafa isaa qotatu injiinerotaan beektotaan gorfamee gaggeeffame walii galatti holistic approach yookaan guutummaatti yoo itti dhaqame buseen kun ni bada uummati hin badu. Garuu akka kanaan uummati kun wareerame yeroo yeroodhaan akka nama qorqorroorra ejjetu yeroo tokko ka'ee uummati kumaatamaan dhumaa hin iyyinaa hin dhaabbata. Ammas deebi'ee ka'a yoo mallattoo hundee dhukkuba sanaa dhiiste mallattoo wallaantu yoo biyyuu fayyinni hin jiru. Isa kana wallaanuudhaaf immoo tokkoffaa
sirna sana wallaanu siyaasa sana fayyisuu barbaadan jedha. Amma akka waliigalaatti kan isin kaaftan rakkinni fayyaa Oromiyaa keessa jiru biiroon fayyaa Oromiyaayyuu gabaasa isaa akka lakkoofsa geejiitti 2015 baase keessatti eereera. Manneen yaalaa 2000 mana baay'atan keessatti hanqinni jira. Hanqina kanaaf immoo hagana haga cufaman taasifnee hagana immoo akeekkachiisa afaanii kennamee hagana immoo akeekkachiisni barreeffamaan kennameera jettani. Amma gaa hannaa ta'uu danda'a. Hanni kun immoo baajeta ta'uu ni mala, qoricha ta'uu ni mala. Malaammaltummaan kun otoo fakkeenyaaf lafarratti ta'e meerre lubbuu namaa hin baane jennee haa hubannu. Otoo piroojeektii qonnaa afaarratti ta'e hannadha innis garuu tarii lubbuun namaa ammatti mideet hin baane ta'a jennee yaayaan. Kan fayyaa kuni 2000 maalii jedhee biiroon Oromiyaa baase kuni 2015 keessa hamma kana hanqinni erga jiraate achi keessa balaa lubbuu hangeesseeru jira jechuudha. Qoricha gurguramee jechuun bakka yaadame gahee namni dhukkubsateef hin kennamne yookaan akka dafee argatu hin taane jechuudha. Mana yaalaa mootummaa keessa hin jiru jechuudha qorichi. Mana yaalaa dhuunfaa dhaqa. Mana yaalaa dhuunfaa yookaan immoo faarmaasii dhuunfaa dhaqa taanaan hiyyeessi horiitti bitatu hin qabu hin du'aa jechuudha. Yookaan immoo qorichi hatamee qilleensa irratti gurguramee jiraate mana yaalaa mootummaa hin dhaqne taanaan mana yaalaa dhuunfaa fa'aa galaa yookaan immoo naannoo sanaa dhiba jechuudha. Naannoo sanaa dhiba jechuun immoo namoonni mana yaalaa mootummaa dhaqanii qorichi hin jiru jedhamu hin du'u jechuudha. Kanaaf lubbuu baasuudha. Gabaasa Oromiyaan dhiyeesse kana keessa kun jiraachuu ni mala. Tarkaanfiin fudhatamee xiqqoodha natti fakkaatan akka kootti. Kanaafi mee kana keessaa mee busaa keessaa baanee isa tokkotti hin deebina. Maal wayyare falli jiru maali gama busaa kanaatiin? Oromiyaan lafee dugdaa impaayera kanaati. Baay'inaatiinis qabeenya uumamaatiin lafa keessaa lafa jalaa qabdus baay'ina namaatiinis hayyummaatiinis godina 22 qabdu shaggariitiin ala godina 22 qabdu keessaa godinni 16 erga busaatiin weerarame. Addatti immoo yeroo amma inni sardaan dhiya Oromiyaati. Dhiya Oromiyaa waggaa jennu shawaa dhiyaa kanan dabalataa, shawaa kibba dhiyaan dabalataa, baddallee lubbaa booraan dabalataa, jimman dabalata. Itti dadamee asuma salaalee keessa busaa ajaa'ibaa jira dhibeen busaa. Dhibee kabiraa malee busaan nama fixaa jira. Naannoon kun keettuu immoo godinni Wallaggaa Arfan oomishaatiin gurguddoo beekamu albuudaatiin, warqeetiin, lafa keessaa lafarra qabeenya jiranii uumamaatiin. Godinoonni dhiyaa kun hayyoomaan illee qabeenya nama barateen illee beekumsaan illee guddaadha. Garuu warri barate jedhamanis mootummaanis warri ala keessa jiranis namoonni hayyoon Oromoo fi abbootiin qabeenyaa illee akka isaan gumaacha badaan buufne bara darbe argameera Oromiyaa keessatti. Godinoota Wallaggaa lamaan qellama Wallaggaa fi Wallagga dhiyaa keessatti namni hoggaa harca'u busaatiin namni dhuunfaadhaan dhaqee gargaarsa kenne nama muraasa. Nama baay'ee xiqqoo kaka'umsa mataa isaatiin. Booranaaf waan gaarii godhe Oromoon qaqqabee dursee mootummaa qaqqabee. Hoggaa busee laallatu garuu raayyaa abbaa macaafaa rabbi isaaniif haa tolu umuriin isaanii haa dheeratu namoota muraasa walitti qabatanii kadhaadhaan waa gumaachan. Waldaan ogeessota fayyaa Oromiyaa hamma qabu hamma humna isaa beekumsaanis maaliin tattafateera. Waldaan gargaarsa xiqqoo tokko tochootetti. Kanaachi duulli godhamee fi hin turre. Baay'inaan garuu Oromoon hayyoota beektota daldaltoota baay'ee qaba. Akka bara 2016-17 Sumaalee keessatti Oromoon irra miidhaan ga'een duulli godhame hin turre. Rakkinni walirratti ilaaluu kun yooma fa doktor maal wayya falli jiru uummanni kun nageenyi isaa silaa sarbamaa jira, siyaasni isaa silaa rakkoo keessa jira, dinagdeedhaan miidhamaa jira. Dhibee busaa kanaatiin isa jiru kanaaf falli maali akka waaraatti? As keessaa kanaan baaname. Hayyee as keessaa kanaan baana waan gaarii kakaaste tokko waa'ee dirmannaa waa'ee dhukkuba busee amma dhufaa jiruuf gara fuulduraatti illee itti fufuu tokko waan kana waan ati na gaafatte lammaffaa immoo falli kana keessaa akkam baanee isa jettu tokko irratti waan tokko waan itti si geessuu barbaadu ergasii gara falaatti nan dhufaa waan yaadachiiste haasaa kana keessatti
bara 2018 gaafa jijjiiramni dhufe jedhamu jala bultii sana dura hayyoota biyya kanaa walitti qabanii Oromoo hayyootuma Oromoo ta'an bifa adda addaan ogeeyyii adda addaa kan qaban waldaa yookaan marii imaammata tokko Asmaraatti qophaa'e karaa adda bilisummaa Oromoo irratti waammate ofii koo finnanneanii garuu jaallan Imaammata adda bilisummaa Oromoo egeree Oromiyaattiin bulchu. eeyyee akka Gama hundumaatiin. bagana sirreessite baay'ee gaariidha. Achirratti imaammata kanarratti hayyoonni biyya alaa jiran jennaa waa'ee fayyaa irratti gartuu ijaarree biyya alaa kana keessatti Ameerikaa, Kaanaadaa, Iskaandineeviyaa, Irooppii iddoo adda addaa kanaa mari'achaa turre liid kan gaggeessaa ture ana ture wanta sanayyuu. Akkasuma iddoo adda addaattis taa'amee ture garuu ani nanne nama ogeessa fayyaa kan ta'e nu keessaa kan deeme tokkotu ture. Isa kana ilaalchisee ergasii immoo akka waliigalaatti falli maal ta'uu qaba kan jedhu yoo na hayyamte ammas diyaa tokko dhiyeessa achirratti onni godha. Ishee kana argaa jirta miti? Ilaa asirratti yaada bara sana addi bilisummaa Oromoo imaammata egeree Oromiyaadhaaf qopheesse tokko baay'ee kan fayyaa jechuudha. Kan fayyaa ilaallatu imaammata adda kan fayyaa bilisummaa ilaallatu Oromoo kan fayyaa dhimma fayyaa irratti ilaallatu kana waan tokko yaadii achi keessatti nu gidduutti deemaa ture sana waan amma impaayera Itiyoophiyaa keessatti ittiin imaammati fayyaa deemuu fi addi bilisummaa Oromoo immoo akkamitti akka yaaduu qabu wanta yaadne tokkotu jira. Isa kana keessatti dura yaaduma fayyaa jedhu kana yaada imaammata fayyaa jedhu kana yaadichi akkamii kan jedhutti gaaffiin dhufe maali fayyaan? Fayyaan kun kan sooressaati? Fayyaan kun kan nama aangoo qabuuti? Moo kan nama hundaati? Moo kan dhala namaa hundaati? Erga kan dhala namaa hundaa ta'e yaadichi uummataa sanaa wajjin ol fudhachuu qabaa kan jedhudha. Yaadi impaayera sana keessa jiru immoo inni uummatarraa kan gargar ba'edha waggaa 180 ol. Maal jechuu kooti kun? Uummati waan guddaa gabaasu akka nama siin jedhe naannoleen Oromiyaa impaayera sanaaf dugda dinagdeeti, dugda gargaarsaati. Inni kuni tajaajila fayyaa hin qabu, mana qorichaa gaarii hin qabu, iddootti wallaana hin qabu, warri dookterri gaariin hin jiru, neersota yookaan direesarota jira. Inni kun uummatichi garatti gaafatu waama itti kennan fudhate yoo qoricha isa miila dhukkubuuf kan mataatti kennan yookaan isa mataa dhukkubuuf kan miilaatti kennan fudhatee madeema. Inni kun uummaticharraati disconnect ta'ee jira uummataa wajjin wal qabatu kan jedhudha. Idea yaadichi jalqaba. Inni jalqaba addi bilisummaa Oromoo karaa fayyaa sana yaade jechaadha. Inni lammaffaan immoo erga uummata sanaa wajjin immoo wal qabne wanti gadi ba'u wanti godhamu kun qormaataa fi to'annoodhaaf itti gaafatama qabaachuu qabaa jedhe. Framework synthesisii wanti ba'u kun maal jechaadha inni yeroon achi keessatti waa'ee frameworkii kana sinii baasu jechaadha. Tokko humna namaa leenjisuun kuni, humna namaa barsiisuun kuni, nama hundaadhaaf, hiyyeessaafis, sooressaafis banuudhaaf, ergasiiti immoo hospitaalotaaf neetwoorkii adda addaa diriirsuudhaaf iddoo itti jalqaba waldaaleen fayyaa amma naannoo beekiif qondaalaatti ijaaraman kun ijaaramanii hojiirra oolan jechaadha. Horiin sun wantoota adda addaa kana qabaa jechaadha. Kan Itoophiyaa waraqaa irratti bareedee ta'a akkan sila sitti argisiise. Inni sadaffaan immoo hojiirra oolmaata. Addi bilisummaa Oromoo bajetii ba'uu fi bajetii sun immoo galiisaa dha'uun deebisee riippoorti ta'ee uummati connect itti hidhamee jiru uummatis bilisa ta'ee falmatee wanti kun iddoo qabachuu qaba kontireet. Kan Itoophiyaa maal jedha baajetii ba'eera garuu abbaa irree abbaa aangoo sooressa kiisii keessa buusaa kun qorichi qondaala beekiitti hin gurgurame hin jiru jedhama. Hinatamee jedhama. Akkamitti ta'a kun erga hatameeti maal eddaa jedhaman sun. Shufeerri sun eessatti geessite akkamitti ba'e bulchiinsi sun maal isa kana garaagarii jechaadha. Inni afuraffaan human resource addi bilisummaa Oromoo
achi keessatti illee waan kaase biyyatti gallee jijjiirama dhufe kana wal fudhachiifnee uummata tasgabbeessine kanaaf hundi keessan yeroo yeroodhaan akka ogeessa fayyaatti yookaan ji'a sadiin yookaan ji'a afuriin deddeebi'aati biyyatti barsiisaa uummata keessan barsiisaa leenjisaa inni dandeessu immoo biyya alaa kanarratti quunnamtii godhaatii akkaataa itti ogeessonni fayyaa Oromiyaa keessatti leenjifamanii beekumsi guddate gargaarsi guddate uummata wajjin ol qabate akka deemu haa godhamu kana of qopheessaa kan jedhamu ture. Kan Itoophiyaa waan dandeessu godhi isa kan nurraa dhiisiisiin jedha. Kan keenya miti gubbaadha taanee dabarsu ummatichi du'e ummatichi dhukkubsate hospitaala dhabe maal do whatever. Inni shanaffaan immoo waa'ee maallaqaa horii inni kun illee control to'atamuu qabaa jedha. Inni kan Itoophiyaa maal jedha waa'ee horiitti dhufa ani dura argachuun qaba ani dura konkolaataa bitachuun qaba ani dura sooromuun qaba jedha. Inni kun garuu control corruption malaammalummaa ala ta'uu jedha. Inni dhumaa social justice and publics maal jechaan haqa uummataa fi tajaajila uummataa inni kun eegamuu qabaa jedha. Inni kan Itoophiyaa hiyyeessa irraanfadhu sooressumaa wajjin hojjedhuu kan jedhudha. Kanaaf akka waliigalaatti sadhumaa yeroo kee utuun hin fudhatin maallu wayyaa imaammata kana isa akkasitti itti hojjechuuf deemne kuni maaltu gufuu ta'ee kan jedhu qormaata bara 2024 kaa'e tokko namtichi Laayibaa Faaruq kan jedhamu tokko waa'ee policy and research jedhe irratti dhiyeesse. Imaammataa fi akkasuma immoo qorannoo jedhe waa inni dhiyeesse irratti dhiyeessa. Maalii fi abjuun keenya inni baafatee ture inni addi bilisummaa Oromoo karaarra nu kaa'ee ture sun inni ta'ee sun fashalee har'a uummati keenyas balaa keessa bu'ee biyyi keenyas rakkatee nus immoo asii qaamaa qalbiidhaan saba keenya biratti dhukkubsanna maaltu fashalee kan jedhu ilaalcha ilaalee qaba namichi kun maal jedhee kana keessatti qorannoo isaa sana keessatti biyya tokkoo fi utubaanii jedhaan tasgabbii siyaasaatii jedhe. Tasgabbiin siyaasaa baay'ee barbaachisaadha jedhe. Tasgabbiin siyaasaa erga dhufe maal hojjetaa jedhe tasgabbiin siyaasaa yoo jiraate namni seera jalatti bulaa seerri hundaa ol ta'a. Seerri immoo hundaa ol ta'ee erga namni seera sana hojjetee booddee immoo maaltu ta'a jedha nagada gaarii dhufa industirii gaariitu dhaabbataa industirii gaarii deddeemaa biyyi hin guddataa dinagdeenis ol ka'a dhukkubii gadi bu'aa jedhe. Isa kana keessatti yeroo akkas ta'u fakkiinni fudhate Paakistaan keessatti fakkeenyaaf jedhe Hindii wajjin ol bira jiru jedhe Hindi baay'ee guddachaa jirti teekinooloojiidha. Paakistaan garuu jedhe tasgabbiin siyaasaa waan dhibeefi waan abbaan irreef abbaan aangoo guddatee fi tasgabbii sana dhabdee wal jeeqaa jirti jedhe. Karaa fakkii gadhee ishee fudhatee karaa fakkii gaarii immoo Maaleeziyaa keessatti immoo fudhadhaa jedhe. Maaleeziyaan jedhe waan siyaasa ishee sirreessitee tasgabbeessitee fi yeroo ammaa kana the tiger of yookaan qeerransa Eeziyaa jedhamtee waamamti. Dinagdeen sun guddatee sabi sun ol dhaga'ee seerri deebi'ee seera jalatti bulee har'a dhukkubii gadi bu'ee qorichi galee dinagdeen guddatee namni ol dhaga'ee seeraa ol deemaa jedhe. Isa kana keessatti erga akkas ta'ee jira ta'eeti dinagdeen inni guddatee jiru kun yeroo dinagdeen guddatu maaltu ta'a jedhe. Isa kana guddisuudhaaf bulchiinsi gaarii jiraachuu qabaa jedhe. Imaammati hojii irra oolchuudhaaf hogganoota siyaasaadhaan waan hojjetamuuf yoo bulchiinsi gaarii kun ta'e bulchiinsi siyaasaa gaariin kun immoo gara tasgabbeessuutti geessa. Yoo inni hin tasgabbeessu ta'e bulchiinsi gaariin ta'e biyyi tokko hin guddatu ol hin deemu. Kanaaf jedhe siyaasi yeroo hundumaa beekumsaan masakamuu qabaa. Meritokraasiidhaaf masabuu qabaa. Isa kanaan bulee ergasii immoo inni kun biyya guddisa nagaa buusa nagaa waaraa fida biyya tasgabbeessee biyya seeraan bulan malee biyya abbaan irree itti roorrisu abbaan humnaa itti roorrisu hin ta'u. Kanaaf haalli siyaasaa baay'ee murteessaadha jedha. Akkasuma siyaasi tasilati dhibee kaaste hiyyeessi akkam ta'a jette. Siyaasi jedha warra sooressaa fi horii qofa ari'uutu hin taane jedha.
Wanti biyyi sun oomishtu, waan biyyi sun argattu illee warra hiyyeessaaf, warra humna hin qabneef, warra sagalee hin qabneef illee akka hirmaatu godha. Siyaasi gaariin ijaaramuuni. Siyaasi tasgabbaa'uun isa kana godha. Dinagdee qofti nagaa fiduu hin danda'u. Kanaaf jedha. Kan waliigalatti yeroo yaada sana cuunfee lafa kaa'uun achirratti biyyi tokko kan isheen guddattee badhaattee nagaa waaraa argatte fayyaa gaarii argatte uummata waa uumu oomishuu kan isheen dandeessu yoo siyaasi tasgabbaa'e malee yoo dinagdeen guddate miti jedhaan. Isa kamtu dura hanqaaquuma lukkuusa jedhan ta'a dubbiin isa irratti inni maal jedhaa siyaasi utubaa hundaati tasgabbiin siyaasaa jedha. Kana kan ibsu jedha biyyoota lafa kaa'ee jira. Fakkeenyaaf Maleeziyaan akka isheen itti guddatte rakkoo kolonii sana jalaa baatee rakkoo dinagdee jeequmsa hamaa keessa turte keessaa baatee har'a qeerransa Eeshiyaa taatee jirti. Tasgabbiin dhufee jira jedha. Singaapoor addunyaa sadaffaa keessaa baatee addunyaa tokkoffaa keessa galtee jirti. Kana kan dhufe tasgabbii siyaasaanii jedha. USA'n erga rakkoo lola sana booddee rakkoo guddaa keessa lixee booddee har'a fakkii addunyaa dimokiraasii wabii addunyaa ta'ee jira jedha. Irooppaa yuuniyeenii uumanii tasgabbii nagaa tasgabbii siyaasaa fidanii aniyyuu biyya isaanii keessatti dhufee baradhee isaanii ni ajaja. Maaliif seerichatu meritokiraasiidhaan bula. Isa beeku jala deemittiin jedha. Seericha kana jala bulla. Seerri tasgabbii siyaasaatu kana fide ati gurraacha ati maalii miti adiin seera sana eegisi jalatti ajajama. Waan ati biyyichaaf buustu, waan ati sabichaaf buustu, waan ati kennitu ilaala malee qalama kee ilaalu, gurra kee ilaalu, ija kee ilaalu, rifeensa kee ilaalu. Isa kanaaf tasgabbiin siyaasaa baay'ee murteessaadha. Kan addi bilisummaa Oromoo fedhii fi hawwii addi bilisummaa Oromoo nu ijaaree ture kan raafameef tasgabbiin siyaasaa dhabamee jeequmsi biyya sana keessatti galuufi. Jeequmsa kanammoo bilchina gaariidhaan kan qabuu danda'an jedha. Qorataan kun maal jedhaa? Kana kan fiduu kan danda'an jedha. Namoota ciccimoo ta'an, mul'ata dheeraa qaban, fageessanii yaadan, walirraa hin kutin itti adeeman. Isa kanatu isa kana waan abdachiisa akkasii kana fiduu danda'a jedha. Addi bilisummaa Oromoo har'a waan qabaterraa hin jallanne, namatti maqnas hin jenne, namatti duullas hin jenne, akka kanatti hayyootallee ijaaree waan biyyaaf buusuuf deemsisuuf itti adeemaa ture. Kanaafi falli isaa maalii isa jette kan bulchiisatti sirreessuu dandeenyu, kan naannoo haala jeequmsa qilleensaatti jijjiiruu dandeenyu, kan qotee bulaa keenya barsiisuu dandeenyu, kan waa'ee bishaanii ittiin barsiifnee akka inni bishaan kun yaa'ee akka inni kuufamne gochuu danda'u, akka inni bosona hin jigne gochuu danda'u, yommuu xaa'oo gargaaramee lafa sana balleessu ta'e maal akka godhamuu danda'u, kan barsiisuu danda'u, kan gaggeessuu danda'u siyaasa warra bushan hogganooti siyaasaa beekaa of jala naqanii tasgabbii buusanii yoo gaggeessaniidhaan siin jedhaa ulfaadhu. Fayyaa ta'e Dr. Baaroo Qannoo hordoftoota keenya Dr. Baaroo Qannoo faana dhimma fayyaa irrattidha kan nuti haasaa turre keessattuu addatti birraa kana dhibeen busaa waan hammaatuu fi dhimma kana irratti biiroon fayyaa Oromiyaas yoo yaada kennuu barbaade yookaan yaadotas keessatti ka'an irratti deebii yoo kennuu fedhe balballi keenyi banaadha akka ONN'tti akka sagantaa gaaddisa dimokiraasiittis yaaliin kanaan dura waa'ee busaa irratti isa dubbisuudhaaf yaalle innis yoo dhufe isa simannaa nutis isa dubbisuudhaaf xaarii taasifne itti fufaa gara fuulduraattis kan taasifnu jechuudha. Gabaabaa tokko eeyyee yookaan lakkiidhaan naa deebistu Dr. Baaroo. Dhugaadhaan siyaasni qajeelaan guddina dinagdee fidaa, dimokiraasii fidaa, nageenya fidaa, badhaadhina guddina fida, misooma fida. Hundi isaa walitti hidhata. Dimokiraasii siyaasa yookaan bilisummaa siyaasa dimokiraasii guddina nageenya walitti hidhata. Garuu hiyyeessaaf baadiyyaa magaalota xixiqqoo dagatamee yookaan sababa nageenyaa godhatamee yoo dhibeef xiyyeeffannaa kennuun hafee guddinni waliigalaa dhufuu danda'a. Misoomni jedhamu guddinni badhaadhinni dhufuu danda'a.
Abadanii hin danda'u yoo na hayyamte fakkii isaa wajjin siima. Eeyyee Daqiiqaa dhugaa tokkotti jedhu. naaf ta'a. Ayyee kana kan si deebisu waa'ee Afgaanistaan irratti si deebisa. Ameerikaan gaafa Afgaanistaan keessaa baatu inni kaanii Ameerikaan sodaattee Afgaanistaan keessaa baatee Afgaanistaaniin loleen caccabsee jedhe. Sumaalee keessaa gaafa isheen baateen caccabsee. Ilaalcha dubbiin isa miti. Ameerikaan waan ilaalee qaba. Imaammataa fi dantaa biyyaalessaa ilaale. Maal jedhe? Dantaa biyyaalessaa kana achi teenyee yoo hojjenne moo uummatichaa wajjin olii gallee uummata lafarraa qotee bulaasaa qabatu tikfattee isaa qabatee wajjiniin deemu. Waa ijaaree luucessee deemu yoo ijaarree ittiin deemne moo yoo asii warra korraapti ta'e warra malaammaltummaan jeeqame warra horiitti kennamu saamu warra gargaarsa dinagdee godhu saamu warra karaa dabarsu wajjin ammamitti fufuu dandeenya jennaan warri gorsan gara gorsitoota gara nama 13 akkas jechoota isaan jedhan keessaa lakkii abadan malaammaltootaa fi hattootaa wajjin biyya ijaaruu hin dandeessu. Nagaas waaraa fiduu hin dandeessu. Niwukileeris qabaat waan fide qabaat fiduu hin dandeessu. Taalibaanii isa uummatichaa wajjin uummaticha keessa lixee jiru isa lafaa qabatee jiru isa qotee bulaa qabatee jiru tikfattee qabatee jiru isa kanaa hojii yoo teete niwukileerii keellee gatii qabaa. Kanaan achi ofii kee horii keessin fixxa. Hattoonni kun kiisii makee keessaa baasu malee hin danda'amu. Kanaafi qotee bulaa hiyyeessa waan qabu sagaleen qabu maaliin qabu jettee irraanfattee hattootaa wajjin geessee biyya bushuu hin dandeessu. Warri niwukileerii qabuyyuu hin danda'u jedhanii amananiiru. Qormaatti biraasiin jiratti si dabaluudhaaf barbaachisaa ta'e. Mari'ataan gowwaan qabuudha akka walii galatti. Akkasi. Guddaa galatuma Dr. Baaroo Qannoo hospitaala Biruusels Beeljeem irraati hayyuu fayyaati waa'ee haala yeroo irratti tibba kana dhibeen busaa wanta babal'atuuf yookaan babal'atee waan jiruuf waggootii 2-3 darban barara dabalatee asirratti ogummaa isaanii nuu qoodaniiru. Mallattoo maal qabaa, akkamitti darbaa, akkamitti dhufaa, maal ta'uu qabaa, tarkaanfii fudhatamuu qabu maa inni gama siyaasaan, gama ogummaa fayyaatiin, gama dinagdeetiin maal ta'uu qaba ka jedhu bal'aa barumsaa fi gorsa nuu kennaniiru daawwattoota hordoftoota keenya guddaa galatoomaa. Kutaa tokkoffaas marii keenya kanumaan xumurreerra Dr. Baaroo fayyaa ta'a kan busaa ilaalchisee kan walatti xumurreerra yoo yaada qabaattan immoo akka nagaatti. Baay'ee nagaatti ulfaadhotis naaf heeru keef.